wanta akkasii kana naa gochuun fedhaaf jaalala keenaaf haa ta'u. Galoo keetti beektaa bannaati. Jettee beektaa waan akkasii kana gochuun fedhaaf jaalala keenaaf nuuf haa ta'u jettee beektu. Fedhaaf jaalala kee nuuf haa ta'u tun taane wanti fedhaaf jaalala keetii nuuf haa ta'udha. Wantichi akkas ta'uu qaba. Maal malee qoricha miti qottoo maalaa galata. Maaliifi rakkinni fedha Waaqayyoo gaafataan turre nuyi. Maal malee fedha keenya Waaqayyo akka fedha isaa godhatu gaafataa turre. Sinii galaana yoo wanti jedhaa ture kun. Kanaafi wanti Waaqayyoo fedhe. Wanti Waaqayyo waa'ee keenyaaf akeeke tokko kan dhaabatu. Wanti kee kana baafannee dhaabachuu danda'a. Of course dhaabachuu danda'a. Sababni Waaqayyo eenyu tokkotti nama nageeku yeroo baay'een jedhaman. Anni baay'ee addunyaa kanarraa namni baay'ee jaalladhu. Namni haadha manaa jaallachuu danda'a. Mirga kootiin mucaa koo tokkoon baay'ee jaalladha. Baay'isee maaloo haadha manaa marraan argatte. Haadha manaa keessatti jibbaa miti. Garuu jaalala hammana jedhamee namatti himamuu hin dandeenye jaalladha. Baay'ee waan jaalladha mucaa dhiiraa tokko. Garuu utuu qulfii konkolaataa qabaadhee baabbaa qulfii konkolaataa naa kennitu inni har'an kennu. Sababni isaa maalni inni yeroo sana barbaaduu danda'a nan oofana jechuu danda'a. Ilmi koo garuu manjaa fiqaalii hin qabu. Konkolaataa isaa dandeenye konkolaachisu waan hin jaalladhuuf na dura dhaqee kufee caba waan ta'eef tasumatti hin kennu. Yoon iyyee maraattillee tasatti hin kennu. Sababni mucaa sana dhabuun barbaadudha. Wantoonni nuyi barbaanne wanti Waaqayyo nu dhowwate thank you. Miyuutii qabatee baay'een isaa waan nu miidhuuf waan nu cabsuuf haa ture ta'a. Garuu Waaqayyo wanta nu barbaachisu nu godha. Amma waan midiraawii kana keessaa ba'a. Muntaasis qabaa. Gabra manaaminiinis qabaa. Anis qabaa. Namni hundumtis kan dhabee jira. Argannes dhabnes wanta tokkoon isinitti himuudhaaf jedha. Waaqayyo jireenya bara baraatti nu waame hojii fayyina keenyaa sana fiixaan baaseera. Waan fayyina keenya wajjin walii gallu akka nuyi hojjenne waan karaa nu dhaabuu barbaadutu jira. Inni gaa har'aa jalqabee karaa nu dhaabuu hin danda'u. Waa'ee isa sanaa akkuma isinitti himu. Yoon horii barbaade immoo wanti kana taap godha sanyii facaasaa jedhanii facaasuu hin biqila. Amma inni badaa rakkina hin qabu. Maasin jechuun hin jedhee wanti baay'ee nu rakkisee guddina hafuuraa namni baay'ee barbaadu hin jiru. Namni hafuuratti xinnoo ishee socho'uu barbaadu hin jiru. Maal malee ikoonoomii gaarii jiranii gurbattii tokkotti akka biyya keenyatti naannoftee nama jiraa shawwaddeetteetu sharaa wayii tokko walitti wattartee kottaa waa bubuusaa jennaan namni jallu malee bofaan biyyoo nyaadhaaree diiggaddu sharaa geettee fudhatte sokkite. Maasin jechuun hin jedhaa. Wanta miidhawaa wanta qusaaqusii kana bukkee darbinee jaalala Waaqayyootti fuunee hojjechuu Waaqayyo nu dandeessisu. Ameen jedhama kun. Dhugaa. Kanaafuu warri gara dhumaa kanarra dhuftanis warri duraa kaatee dhuftanis irra deebiin isin yaadachiisaa. Gooftaa Yesuus isa haxxee sanaan dhagaatiin itti maa oduuchan dhaggeeffan deebii amatti maa dhagaatii ittiin fufan noomaata jedhi. Amma jireenya keerraa namootarraa gwaaddanyaa keerraa warra si fakkaatan warra sitti dhiyaatan irraas haa ta'u namoota kamirraallee haa ta'u wanti haasaan humna nama buusu haasaan hojii keessi dhaabsisuu barbaadu gaafa sitti dhufu namicha sana miti. Namni baay'een immoo durmeen dhugaan siniin jedhu namaa jedhee soomsa lootii galee nama xalaatoo hojii hoo'isimuu jenna. Waaqayyoo
jireenya kee barbaadees maal jedhaa garnoo miti. Maanni whatever it is nama keessaa na ta'u miidiyaa qabamtee seetan macheesse qaama barbaada. Qaama ta'e namicha sana keessa isa jirutti himtate. Dhaqa haxxee sanaan Heroodisitti maal jedhe dhaqaati isa haxxee sanaan har'as Booris Iftaanis hojii kottanfuuf maal warra deebiyaati har'as Booris Iftaanis hojii ittan fufa jedha. Abbaan dandeessa naayii keessa qabata. Hojii kottan fufa maqaa Yesuus. Haleluuyaa. Isa dhumaa tokkon isinitti himee xumura. Hojii nutti kenname maanni namoota dukkana keessa jiran gara ifaatti waamu baay'ee dirqama xiqqsii daraddaruu qaba. Yeroo namni tokko dhufee jireenya natti cimee dhufu anaaf jireenya Kiristoos innume bakka itti lallabdeetta dhume karaan natti cufame yeroo na dhufu karaan Yesuus Kiristoos waama naasa gurraa fuute so maal isinitti himuuf hin jedhee nuyi qooda Kiristoos sanee addunyaa kanarra jirra wanta ta'eef amma gaa seexanni karaa maaliitiin karaa nu dhaabuu danda'a seexan. Inni Qorontoos lammaffaa boqonnaa 6:8 isinii dubbisa. Ulfinaan salphinaan maqaa baduudhaan maqaa toluudhaanis akka goomsituutti lakkaa'amuudhaan dhugaa qabaachuudhaanis hin deddeebina jedhee wanta hundumaa kana utuu maal taanee jiru utuu beekamne jiru akka maalii taane utuu jireenyatti jiru akka waan du'anii taane garuu jedhu wanta kana hundumaa haaseetu hiyyeessota fakkaanna garuu namoota hundumaa sooromsina maalin jechuuf jedha maqaa balleessuudhaan karaa si dhaabuu danda'a. Maqaa baduudhaan yookaan akka gowwoomsituutti si ilaaluudhaan utuu dhugaa qabaattu akka hattuutti akka sobduutti ilaalamuu dandeessa. Wantoonni kun hundumtuu karaa sinnaafi. Ati jireenya kee itti fufi. Jireenyi Waaqayyoo wajjin zalaaqiidhaan ta'e wanti tokko karaa dhaabuu hin danda'u. Kanaaf isaatticha sana dhaga'inaa inni agoon ilkaaf fuudhameera. Si'achi dirree ijoollee Waaqayyoo seenee hadheessuu hin danda'u. Baay'ee waan tokko sitti hima. Kakuu moofaa keessatti yeroo ijoollee Waaqayyoo walitti qabaman kunoo warra Iyyoofaa gidduutti Iyyaasuufaa gidduutti dhufee dhaabbatee hadheessaa ture. Amma hin danda'a waan inni nurratti hadheessa inni maqaa keenya irratti barreessaa ture sana Waaqayyoo dhiiga ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nurraa haqee isa nutti faradame sana nurraa kaasee hammeessi isaa sun dhiigichaan irraa dhiqanne qulqulloofneera. Si'achi si hammeessuu hin danda'u yoo ati yaada garaa keetii ergiftee fi yaada garaa keetii taasise malee hafuurri qulqulluu yaada garaa keetii hoogganeenna. Ati yeroo hundumaa nama zalaaqii Gooftaa Yesuusii wajjin jiraatudha. Isa dhumaa wanti inni biyya lafaa kanarraa eeggannu utuma guddannu utuma Yesuusii wajjin deemsa deemnutu gara guutummaa isaatiitti guddachuudhaaf hafuurri isaa guyyaa tokko dhufee dhandha kana keenya kana geeddaree akka dhandha Yesuus Kiristoos nu godhe ittiin butamne fuula Waaqayyoo abbaan achittidha inni jarreen kanaan obboloota kooti jedhee isaa waamuutti yeella'u. Haleluuyaa. Guddinni keenya hamma guutummaa Kiristoositti kanaafuu guddinni keenya karaan dhaabatu itti fufna. Shaaloom nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Gooftaan dubbii isaa dhageenyeef haa eebbifamu. Isinin jaalladhaa isinin kabajaa waan turtanii dhaggeeffattaniif ulfaadhaa. Galoon utuu inni nuu kadhate natti tolaneetu. Yookiin garuu baay'ee teessisaan jiru. Mee kottu galii galu. Gooftaan baraaf jireenya kee haa eebbisu hirkoo eebbifamee ayyaanni siif haa baay'atu dhugaa baay'ee Waaqayyo bara kee jireenya kee haa eebbisu sagalee jireenyaa kana akkasitti nu barsiisuu keef jireenya isa bara baraa kee Waaqayyo qooda siif haa laatu hundumti keessa warra dhaggeessan akkatti
nuuf gooftaan ayyaana nuuf baay'isu eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha. Itti fufna gaa maqaa Yesuus Kiristoosiin wal qabannee akka itti fufnuuf Waaqayyo nu gargaara. Itti fufnaa. Kanaaf akka itti eebbifamtan abdiin qaba. Gooftaan immoo humna nuuf laatu akka itti fufnuu fi jabaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Namoota teessisaan jiru taap godhaatii galoo ofirraa darbatee ta'uu maal akka ta'e hin beeku gaa fuudhee deemeera. Sheeritti godhaa mana biraa wacuma isaa badaniyyuuti. መታይሁን ያንተ የማዳን ኃይል እያንዳንዳችንን እርዳ። ጸጋ አብሮን ይሁን። በመንፈስ ምራን፣ በቃል መገለጥ እግዚአብሔር አስተምረን ምራን። ያንተ መሆን ፈቅደናል። የራስ አድርጋ አስቀረን። ሁሉም ለአንተ ክብር ይሁን በምትወደው ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን፣ 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 አሜን። እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ አብዝቶ ይባርካችሁ። ዘመናችሁ ህይወታችሁ ለበረከት ይሁን። እህቴ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክሽ። አሁን ይባርክሽ። አበባ ባርክሽኛል። እግዚአብሔር ደግሞ ከዚህ በላይ በልጅ ይባርክሽ፣ በትዳር ይባርክሽ። ቀበኛን ሲያየብሱ ተባረኪ፣ ለበረከቱ። አንድ ሰው መናገር እፈልጋለሁ የሚል አንድ ሰው ካለ ቴስቲሞኒ አለኝ ውስጤ መናገር ፈልጓል የሚል ካለ ወዳጆች ኦኬ፣ መሀሪ አልኮሊው እድል ፋንታ ልስጣችሁ ለ5 ደቂቃ። ምክንያቱም ሰዓቴ አልፈዋል። 30 ደቂቃ ብቻ ነው ያለች። በዚህ 30 ሰዓት ውስጥ ምሳይ መብላት አለብኝ። ለባብሼ ቃይን ይዤ ለወንጌል መውጣት አለብኝ ወዳጆቼ። መናገር ፈልጋለሁ የሚል አሸናፊ አስገብቼሃለሁ። መናገር የምትፈልገው ፖዚቲቭ ቃል ካለ ተናገር። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ነህ? ሰላምህ ይብዛ ወዳጄ። ሁሉ ሰላም። እኔ ስዘምር ነው የማየው። የሚገርም መንፈስ አለብህ። ጌታ ዘመንን ይባርክ። አሜን ወዳጄ፣ አሜን። ክብሩ ለጌታ ነው። ደስ የሚል መንፈስ አለብህ። ጌታ ይባርክ። አሜን። ዘመን ህይወት ለበረከት ይሁን። ክብሩ ደግሞ ለጌታ ይሁን። አሜን፣ አሜን። እዚህ ሀገር ካለ የሀበሻ ልብስ እሰራለሁ። የት ነው ያለው? ሚኒሶታ? እኔ አዲስ አበባ ነኝ ያለው። ኦኬ። አዳር ነው እየሰራው ያለ የሀበሻ ልብስ። ዘመን ህይወት የእህቴም ልጅ ጥልፍ ትሰራለች እና አስተዋውቀሃለሁ። እድል የምትባል መርካቶ የእህቴ የዘውዲቱ የእህቴ የታላቅ እህቴ ልጅ በሱ ተመርቃ ጥልፍ ነው የምሰራው ብላ ነግራኛለች። የት አካባቢ ነች? ተክለ ሃይማኖት ነው እድገቷ። የተክለ ሃይማኖት ልጅ ነች። ስራ ቦታ መርካቶ ነው? አዎ መርካቶ ነው የምጠልፈዋለች። ግሩፕ አላቸው መሰለኝ ተመርቀው